Ashara Karate International Ethiopia guyyaa gammachuu isaaniitiin baga geessanii baga nu ga'eesiniin jedha. Kanattaan suudhaan sagantaan keenya tokko lama jedhee walduraa duubaan kan nuun adeemsifamu yoo ta'u ammaan ibsa sagantaatiif sagantaan keenya kan jalqabaa keessummoonni teenna akkasuma barattoonni illee iddoo isaanii bakka isaanii qabatanii taa'uu jedha. Itti aansuudhaan eebbaan mallee jaarsotii nama murtaa'eetiin eebbinuu taasifamee ittiin bananna sagantaa keenya kan ittiin banannu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والصلاة والسلام على رسوله القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من مؤمن الضعيف وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هارون ربي كينيات كاكس جد جبيني أنا كجد إرجماكية كجد مؤمن توتا كجد نجا في رحمني رسول جد الرد كمال جد مؤمني جبان شالا في جالة ما أجر ربي ساتتي إدو دوا جدا ربي صدركا كنافي بكا كنافي وانا كنا نجيس مالي أنا كيسن إفتن إسن شكاسا الحمد لله رب العالمين. تاودان شكرين ددبن أبتون أف شكرين ددبني الردبني الحمد لله رب العالمين. كانت تنسودان هاسوا بل'a taasisuu hin danda'u maaliidhaafi hedduu natti toleera waan ta'eef na gammachiiseera waan ta'eef haasawa bal'aa kaasuun natti hin tolu haa ta'u malee haasawa gabaabaa godhuun hin barbaada. Waa lamaaf hin godhaa. Tokko sagantaan kun hin waraabamaa jira. Obboleewwan keenya kan sadarkaa addunyaa irra jiran dhaqqaba waan taateef saniifin haasawa godha. Lammaffaa ka dhaabatuu fi ka taa'ullee isa kana gammachuu guddaa itti qaba waan taateef saniifin haasawa godha. Akkasumas warroonni guyyaan isaanii guyyaa gammachuu isaaniif ta'e kun kan eebbaaf qophaa'anii qophii irra jiran kunneen ifaajee yeroo dheeraa guyyee baay'ee dabranii bakka kana gahan waan ta'eef dubbachuun natti tola. Kanaaf dursatti barataan keenyaa fi hawaasni islaamaa ka dugda duuba kanaan sagalee kana dhagahee ittiin gammadu inni isin argu jirtan kun markaz Zayd ibn Thaabit litahfiidil Qur'aanil Kariim isa jedhu kan godina Arsii lixaa aanaa Qoree magaalaa Qoree keessatti argamudha. Kanaaf maaf kana qofaa markaz Zayd ibn Thaabit kana dura eebba hifzii qur'aanaa qofaan dhagahamaa ture sadarkaa idila addunyaatti. Ammas dabalataan gosa ispoortiitiin sadarkaa idila addunyaatti dhagahamuun isaa kan har'a jalqabee osoo hin taane kana dura jalqabee warra ergaan guyyaa har'aa kana bira geettuufiin jedha jecha kana waan taateef
markazni keenya akkuma guyyaa har'aa kana warra ispoortiidhaan bakka wahii gahee galma gahee eebbaaf uffatee afoo keenyatti argamu kana argitanitti yeroo gabaabaadhaan boodatti namoota dhibboota hedduudhaan lakkaa'aman hifziidhaan eebbisuudhaaf akkuma baratametti qophii isaa xumuree irra jira jechuu ergaa isinii dabarsuu barbaada. Inni kun hifzii fi ispoortii wal qabatee kana booda akka sadarkaa idil addunyaatitti beekumtii akkuma qur'aanaan horatetti ispoortii illee dabalatee fuula dura eebba dhufu san irratti warri har'a eebbifamu kunii fi kana duubaan ispoortii barataa jirulleen hafizan kitaaba rabbii ta'uu isaanii warri gudda duubaan daawwatu ni arga waan taateefi kanaafuyyuu ispoortii illee dabalatee qur'aana illee dabalatee yeroo gabaabaan booda eebba guddaa sadarkaa namoota kumaatiin lakkaa'aman eebbisiisuudhaaf qophii irra jira jechuullee ergaa isinii dabarsuu barbaada. Ammaaf akka guyyaa har'aa kanatti barattoonni keenya kunniin kan uffata halluu adda addaa uffatan kan gosti barnoota isaaniitii fi ga'umsi isaaniillee akkasuma adda addaan beekamu warra beeku biratti kanaaf ijoollota kanneen kan sadarkaa addunyaatti irratti beekaman rabbi nuuf haa taasisuun du'aa'ii kiyyaa akkasumas obboleewwan isaanii kan dhaabbatanii ilaalaa jiran kanaa fi kan ganaa ergaan waraabbiidhaan itti geessulleen warra albee bitaa fi mirgaanillee qaraa rabbi nuuf godhee addunyaan guutuun kan ittiin jijjiiramtu rabbi nuuf haa godhu. Kana jedhee ka'ee ispoortii jechuun obboleewwan kiyyaa ispoortiin jabeenya qaamaa dhuunfaati. Ispoortiin jabeenya gamtaa tokkooti. Ispoortiin jabeenya biyya tokkooti. Ispoortiin fayyaa dhuunfaatii fi ispoortiin fayyaa waliigala hawaasichaa. Ispoortiin kan abbaan gaafa rakkate rakkoodhaan ofirraa deebisuu danda'u, ka biyyarraa ittiin deebisuu danda'u, ka hawaasa naannoo isaatiin ittiin deebisuu danda'u. Ispoortii jechuun waan salphaadhaa miti. Gosa ispoortii isaatiin akka inni wal dabruun akka inni adda addummaa qabaatuun waliigalatti ispoortiin amantaafis namummaafis biyyaafis kamiifuyyuu akka barbaachisu namni martinuu asirraa hubatee ispoortii kanaaf akka qopheessee namni martinuu baratuu fi ergaa dabarsuu barbaada daawwattoota duuba jiran kanaaf kana maaliin akka mirkaneessinu mee eetitti gammanneerraa osoo isaan nutti hin garsiisin uffataa fi teessuma isaaniitiin iyyuu gammannee jirra barannee nutis bakka kana ga'uu qabna warri jettan takbirtaadhaan mee naa mirkaneessa. Namni marti barachuun barbaadu natti fakkaata gizee tokko irra deebi'a. Isin marayyuu rabbi isin haa barsiisu jara galma gurguddaadhaan rabbi nu haa ga'u akkasumas yoo gara barsiisaatti as dhufee jedhee barsiisaa Muhammad kan maaragni ispoortiidhaa isaanii seensee jechuudhaan isaan moggaasu nama sadarkaa Itoophiyaatti laalan qofa osoo hin taane nama sadarkaa addunyaatti lakkaa'amanirraa isaan tokkodha. Nama sadarkaa addunyaatti lakkaa'amurraa isaan tokkodha. Nama akkasumas dabree Itoophiyaa keessatti fuula dura jirurraa akkasumas dabree iddoo kanatti barsiisuun isaanii iddoo kanatti as jiraatanii asitti barataa kana nuuf qaruun isaanii hanqinaa fi yookaan dadhabina osoo hin taane iddoon kun iddoo qur'aanni itti oomishamu iddoo barnoonni islaamummaa hedduun itti oomishamu anilleen barataa kana barsiisuudhaan jazaa rabbii kiyyarraa argadha yaada jedhuun bakka kana dhufan malee nama sadarkaa Itoophiyaa gubbarratti hojjechuu danda'udha. Nama ammallee hayyamni isaanillee sadarkaa federaalaa fi Oromiyaa fi godinaa fi maal kana keessatti ta'edha. Nama ammallee aanaa kana keessatti aangoo warri godinaallee kennee fi jirurraa nama tokko akkasumas dabree maatii ispoortii qofaa gara tokkoon barataa kiyyaa gama tokkoon hiriyyaa kiyyaa haafiza qur'aanaati jiza 30 nama hafazee qofa qabu. Nama isicha kana qofa qabatee
isa kana qofaan dhaabate osoo hin taane nama qur'aana illee haffazee ilmi illee baratee taa'ee barsiisuu nama danda'u anilleen kallattii kanaanilleen islaamummaa keessatti wareegama na barbaachisu kafaluu qaba jedhee firaanchiin asirraa bahe kofal irra jira shashaman irra jira heebanuu irra jira hundeen ammoo ganda dhiichoo aanaa dhiichoo magaalaa dhiichoo keessatti argama achirraa dagaagee asitti illee biqilee waan taateef hundee aanaa qoree magaalaa qoreetti deebisuuf taana maal akka jettanii dubbii kana mirkaneessitan isin dhaggeeffadha hawaasa. Sainan kata maal jettan? Guddaa tokko walumaa galatti qoree biyya keenya Itoophiyaa, Oromiyaa, biyya addunyaan guutuun waan irraa daawwattu keessatti argattu rabbi nu haa taasisu. Kanuma jedhee ka'ee sagantaan bal'aan argisiifni bal'aan ganaa deema waan taateef sagantaa gabaabsuu barbaada. Yoo carraa waliin nu deebisee walitti deebina. Natti dubbachuu saalfatan malee duuba kiyyaan maayikii abbaa ka'uudhaaf karoora cimaa qabanii kanumaan xumuree wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Allahu akbar. Allahu akbar.